Qabiisa tiinisamin jaalatan ijoollummaa koo yeroon ijoo ture boloota koo baay'ee taphatu isaanirraa ilaalanii taphachuu jalqabee isaanuma keessatti guddadhee magaalaan ijoo keessatti teenisiin taphatamu daawwattoota baay'ee qaba. Ganda duwwaa lama keessattidha kan taphachuu jalqabee kan nama dhuunfaa fi magaalaa keessa sababii ta'eedhaa fi namni dhaabatee sababii ilaaluu fi kan nuyi dhannee taphannu. Kaffaltii qabaa? No kaffaltii qaba yeroo sana akkan keenyaatti sumuun kaffaltii kan taphattu saantii 25 yeroo sana akka ijoollummaa keenyatti xinnoo ishee guddaadha. Al tokko gaafa dhabnu jira, al tokko immoo qabaannee gaafa dhabnu inni taphannu jirra. Namoonni dhaabatanii nu ilaalan immoo gaafa nu hin qabne nu kaffalu turani. Isaan fedhiin keessatti guddachaa dhufeetu namoonni na arganii akkan aanaa bakka bu'ee taphadhuudhaaf immoo dargaggoo ispoortiin magaalaa Najjoo sababii tureefi dorgommii takkan dhiyaadhuudhaaf hiriira naa godhanii achumarraa jalqabe egaa bara 2004 kaasee immoo aanaa bakka bu'ee godina bakka bu'ee Oromiyaa bakka bu'ee taphachuun jalqabe achumarraa dhufa egaa ijoollummaa makoorraan kaasee taphachuu jalqabe. Egaa obboleessa koo jalatti hin baree jette obboleessi kee sun akka kee milkaa'eera? Akka koo milkoofne taphachuun taphata ture. Isaa wajjin kan taphatu eebbaa kamisoo kan jedhamu jira mucaan manjii tokko. Inni amma gara South Africa kana jira baay'ee taphachaa turan eebbaadha kan ittiin milkaa'e obboleessa koo sana caalaa. Obboleessi koo hojii biraatti godhe. Egaa Waaqayyo immoo gaafa carraa sii kennu kanaan milkaa'e gaafa siin jedhu sababiin qabichee danda'u utuu hin taane Waaqayyo kun siif karaadha gaafa namaan jedhee nama qopheessu immoo kanarra deemiiti kan inni milkaa'uu danda'e isin jechuu barbaade. Dargaggoo Daraaraa egaa aanaadhaaf taphachuutti ka'ee jette mee achirraa kaasi eessatti akka dorgomte natti himi. Bara 2004 jalqabee amma 2008 aanaarraa fi godinarraati immoo Oromiyaa bakka bu'ee kan taphachuu jalqabee Oromiyaa bakka bu'ee jechuudha. Jimmaa, Maqalee, Adaamaa kana dhaqeera, Hawaasa dhaqee, Shaashamannee dhaqee, Baahar Daar, Bishooftuu kana amma deemu kana keessatti tokkoffaa sababiin bahuudhaa fi gaafa dorgommiin jiraatu waamicha sababii naa godhanii baay'inaan egaa godinaa fi Oromiyaadha kan bakka bu'ee taphadhe baay'ee godina Oromiyaa bakka bu'ee kan taphadhe adeemsa sanaa keessatti garuu amma gaafa 2008tti tokkoffaa beeti kan xumure jechuudha. 2008 booda maaltu ta'e? 2008 booddee garuu isa dhumaa Oromiyaa bakka bu'ee hawaasa irratti kan gaggeeffame taphiisa marsaa 5ffaa kan Itoophiyaa kan naannolee salganuu hawaasa irratti gaggeeffamee ture. Gama teenisanii jaalaatiin Oromiyaan namoota dhiyeeffate qaba. Itoophiyaatti tokkoffaa beeti kanani kilabiin baankii daldala Itoophiyaa ciftuun taphadhuun argame. Kan isaan gara kilabii isaaniitti akkan mallatteessuuf waamicha naa godhanii waamicha erganaa godhanii 2009 gara kilabii baankii daldala Itoophiyaatti seene jechuudha. Ergasii amma baankii sanaaf taphataa jirta jechuu? No baankii sanaatiin taphiisa qabachaa jira. Gara 2009tti jalqabee xinnoo ishee taphiisi kilabootaa kun kan aanaa kan godinaa kan Oromiyaa irraatii adda sababii ta'eefi shaakalli isaanii tapbii isaanii adda sababii namatti ta'uufi xinnoo ishee gara 2009 kana gara kilabii baankii daldala Itoophiyaa kana ergan fi xinnoo ishee akkana rakkisuu sababii muuxannoo isaan qabneefi akkana rakkisuu wayii ta'e akka gaafa jalqabaataa. Achiin booddee garuu 2009 tana ergan kilabii galee immoo kilabii Itoophiyaa keessa jiran keessaati tokkoffaa bahuudha kan jalqabe jechuudha. Itoophiyaa bakka buutee immoo haasofteettaa? Itoophiyaa bakka bu'ee akkuma 2009 kana booddee 2011 taphiisa waliigala Afrikaa jechuudha. All African Gaming Morocco irratti sababii dhiyaateedhaa fi isa jalqabaaf Itoophiyaa bakka bu'ee kan Morocco deemee achi as deebi'ee dhufee Itoophiyaa bakka bu'uudhaan ammas Uganda irratti hirmaadheera bara 2012 kan keenyaatti jechuudha. Bara 2019 kan achuma xinnoo ishee koronaan sababii gidduu ture. Taphiisa baha Afrikaa Itoophiyaa irratti godhamee ture. Achirratti tokkoffaan ba'ee Naajeeriyaa irratti taphiisa dhuunfaadhaanii leexaadhaanii jechuudha. Isaanii mana Itoophiyaa keessa galuudhaaf baay'ee nama rakkisa videedhaa fi taphaa bahuudhaan xumuree. Isa Morokoo fi Ugaandaa hin injifannee? Isa Ugaandaa sadaffaa beengaleeta. Isa Morokoo xinnoo ishee jalqaba sababii turee fi xinnoo ishee natti ulfaatee ture. Hin dandeenye Ugaandaatti deebi'ee sana xinnoo ishee muuxannoo argadheeni sadarkaa koo fooyyeffadhee bara 2010 kaasee amma irratti garuu tokkoffaa bahuudhaan hin xumureera jechuudha.
Amma Itoophiyaa keessatti si caalaa kan namni haasa'u hin jiru situu injifataadha jechuu. No, akka baha Afrikaatti namni nama hin jiru amma sa'aatii kanatti jechuudha. Baha Afrikaa irra darbee mootummaa isheen gaddatuun Itoophiyaatti kan geggeeffame jira. Olompikii 2024 fi Paaris irratti kan geggeeffamu jechuudha. Isa irratti kwaalifaayi godheera. Sarbii darbeera. Borummoo yoo Waaqayyo jedhe waan haaraa jira jedhee maleegaa. Faransaay irratti bara egersa ta'u irratti hin dorgomta jechuu. Nan dorgoma bara egersa ta'u irratti nan dorgome. Gara fuulduraatti maal yaadda? Sammaarra bor waan irraa eegamudhaa fi bor caalmaatti hojjedhee ofii koos biyya koos lammii koos maqaan soo hin barbaadudhaa fi amma Waaqayyo nagaaf fayyaanaa kenna keessatti milkaa'ummaadhaan xumuruun barbaada amma hin jirutti. Egaa dargaggoota akka kee ol adeeman egeree isaanii gara fuulduraatti ilaalaa jiran maal gorsita? Tokko waan amma isaan qabatanii jiranii xinnoo itoo hin ilaalanii ituu beekaniis ituu beekaniis wanta qabatanii jiran kan of harkatti ilaaluu erga dhaabatanii jiranii booddee immoo irraa jiran har'arrammoo boorarrammoo isaan bara kanarrammoo bara geessee sababii ta'eedhaa fi hojjechuu ituu abdiin kutatiin rakkinni namatti dhufuu danda'a dhabuun namatti dhufuu danda'a namni si deeggaru namni jabaatu hin jiru jiraachuu dhiisuu danda'a abdii akka hin kunneedhaa fi fuulli isaanii durii akka jireenyi gaariin akka jiru moo'ichi akka jiru milkaa'ummaan akka jiru borii isaanii malee har'a isaanii akka isaan ilaalle akka isaan itti jabaataniif dhaamsa godhaama kan karaa koo. Dargaggoo Daraaraa Makonnin dhufeera. Gaaffii keenyaaf deebii kennuu keef maqaa raadiyoo sagalee Ameerikaan hedduu galatoomi. Isinis keessumaa keessan gootanii waan naaf eertaniif baay'ee ulfaadhaa Waaqayyo sinaa eebbisu.